Itoophiyaan sochii ammayyeessuun falmisiisaa ta'een naannoo seena qabeessa Finfinnee diigdem. Yeroo tokko giddugala koosmoopoolitaan magaalaa guddoo Itoophiyaa jedhamuun kan beekamtu Piyaansaan amma guutumatti jechuun ni danda'ama barbadaa'ee dorgomtoota caalbaasii olaanaaf dhiyaachuuf jedhama. Weerarri guutuun humnoota Israa'eliin Raafaa irratti raawwatamu dogongora tarsiimoo balaa siyaasaa fi abjuu namoomaa ta'a jechuun hoogganaan UN akeekkachiisu. Duulli diigamuun guddoon onnee Finfinneetti gaggeeffamaa jiru ogeeyyii hambaa kanneen naannoo magaalattii beekamoo ta'an keessaa tokko keessatti gamoolee seena qabeessa kudhanootaan lakkaa'aman dhabuu isaaniitiin qeeqa kaasaa jiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad manneen ol ka'oo ammayyaa, daandii bal'aa, muuziyeemota, paarkiiwwanii fi daandii biskileetii ijaaruun investoroota biyya alaa hawwachuuf sochii guddaa taasisaa jiran keessatti qaamni ijoo ta'e guddicha gidduutti Itoophiyaa hundee qabeessa ta'uun isaa waan ijoodha. Adeemsa keessaa garuu seenaa addaa magaalattii hedduu balleessaa jira jedhu qeeqxonni warri isa qeeqan. Magaalaa Finfinnee bakka waajjira muummee gamtaa Afrikaa fi magaalaa guddoo biyyoota Afrikaa baay'ina uummataa qaban keessaa tokko ta'uun dippiloomaatota biyya alaa fi daldaltoota hedduun kan keessa jiraatan yoo ta'u, magaalota tarsiimoodhaan ardii kana keessaa tokko ta'uun ishee ni yaadatama. Garuu ministeerri muummee irratti jibbaa akka qaban ifa godhaniiru jedhu warri mormitoota. Mootummaan isaanii sagantaa misoomaa kooluu daandii qulqulluu, jireenya fayyaa magaalaa namoota gara miiliyoona 6tti dhiyaatan irra deebi'ee diizaayinii gochuuf jalqabeera. Akka ogeeyyiin tokko jedhanitti garuu sochii ammayyeessuu keessatti hambaan Finfinnee wareegama jira jedhu. Akkasumas mootummaan ammallee manneen ol ka'oo fi piroojektota biroo ijaaruu jalqabe hedduu xumuruuf rakkachaa jira jedhu. Kana haa jedhan malee warri qeeqa akkanaa dhiyeessaaranii fi magaalaa Addis Ababaa warri jiran warroota sirna finxaaleeyyii fi abbaa irree warra durii warra deeggaran ta'uun isaa beekameera. Dambiileen diigumsaa baay'ee bal'aa ta'e kun naannoo durii Piyaansaa yookaan Birbirsa Gooroo jedhamuun beekamu kan waggoota 120 oliin dura naannoo iddoo gabaa tokkotti ijaaramee fi bara 1930moota keessa yeroo Xaaliyaaniin qabattee turte caalatti guddatee maqaa Xaaliyaanii kan kennameef irratti xiyyeeffateera. Jaarraa darbee keessa harka caalu magaalattii keessatti naannoo koosmoopoolitii fi sochii guddaa qabu yoo ta'u, suuqiiwwan xixiqqoo fi kaffeewwanii kan guutamee ture. Torbaan darbee keessa gamoowwan gara 2000 ta'an Piyaansaa yookaan Birbirsa Gooroo keessatti buldeezerii fi isleedeegii hammarsii jedhamu fayyadamuun diigamaniiru jedhu. Namoonni tilmaamaan 11,000 ta'an mana yookiin mana daldalaa isaanii gadhiisuuf kan dirqaman si'a ta'u, yeroo baay'ee akeekkachiisa xinnoo fi bakka itti deeman kan hin qabne ta'uu ibsameera. Har'a ollaan guutumatti diigamee jira jechuun ni yaadatama. Diigamuun baay'een isaa daandii akka bal'atu hayyamuu fi kan kaayyeeffatee mul'ata obbo Abiyyi yookaan muummee ministeera biyyattii magaalaa qulqulluu fi sirna qabeettii ta'eef giddugaleessa muuziyeemii haaraa guddaa, muuziyeemii yaadannoo injifannoo Aduwaa kan bara 1896tti injifannoo waraana Itoophiyaa
humnoota xaaliyaanii irratti galmeessee yaadachuuf bakka kenneera. Abbootiin qabeenyaa gamoo diigaman hedduun isaanii mootummaa irraa haaloo bahuu sodaachuun miidiyaatti dubbachuu sodaatu. Garuu hanga ammaatti yoo xiqqaate gamooleen 56 tarree hambaa ofiisaa Piyaansaa yookaan Birbirsa Gooroo keessatti jiran guutumatti yookiin gartokkeen isaanii iskiimii irra deebiin misoomsuu magaalattiin barbadaa'uu isaanii gabaasni miidiyaalee Itoophiyaa ni mul'isa. Gamoowwan kunneen kuusaa hambaa seenaa magaalaa guddoo durii dhibbaa Armeeniyaa, Hindii, Giriikii fi Itoophiyaa dabalatee duudhaa ijaarsa adda addaa kan walitti hidhanii fi galmee bara xaaliyaanii qabaachuu ture. Iyyoob Dirilloo hayyuun magaalaa London keessa jiraatu kan barreeffamoota harka Itoophiyaa irratti adda ta'ee fi ogbarruu akka jedhanitti gaafiif deebii The Global in the Mail waliin taasisaniin ibsaniiru. Jiraattonnii fi abbootiin qabeenyaa Birbirsa Gooroo yookaan Piyaansaa irra caalaan isaanii wal makaa lammiilee Itoophiyaa fi sanyii daldaltoota Xaaliyaanii fi Armaaniyaa yeroo tokko bakka jireenyaa fi suuqiiwwan babbareedoo qabaatanii hir'achaa dhufe. Bara kana beeksisni buqqisuu kan kennamee fi yoo ta'u yeroo baay'ee buldeezeriin dhufuu isaa guyyoota muraasa dura. Hangamni diigamuu gamoolee hambaa iddoowwan magaalaa fi haala hamaa daandiiwwan seenaa qabeessa ta'an irratti raawwatamaa jiru kan hin dubbatamnedha jedhan Finfinneetti Arkiiteektiin Naahoom Takiluu. Gochi mootummaan kun mirga uummanni magaalattii irratti qabu irratti ibsa ija jabinaan kennaadha jechuun The Global'tti himaniiru. Kana malee jettu yoo gentrification yookiin aggressively exclusive ta'uu baate. Obbo Abiyyi falmii kunuunsa seenaa kanaaf mararfannoo xiqqoo agarsiiseera. Manni dhoqqee akka tasaa ijaarame hambaa seenaa hin ta'u jechuun tibbana paarlaamaa Itoophiyaatti himan. Walgahii uummataa irratti magaalaa Finfinneen magaalaa ammayyaa ta'e Yuunaayitid Arab Imireetis Dubaay fakkeessoo of fakkeessuun akka ishee barbaachisu dubbataniiru. Bu'uuraalee misoomaa fi miidhaginni qabeenyaa hawwatu jedhan humna magneetii qabu Finfinnee yoo jijjiirre malee qabeenya alaa hawwachuu hin dandeenyu. Kutannoodhaan yoo diigne malee biyya ijaaruu hin dandeenyu jedhan. Iddoowwan buldeezerii Piyaansaa yookaan Birbirsa Gooroo keessatti argaman harka caalaan isaanii caalbaasii olaanaa dorgomee fi ta'uu mootummaa yeroo dhiyootti seera lammiileen biyya alaa yeroo jalqabaaf qabeenya asitti akka qabaatan hayyamu akka baasu dubbata. Investoroota dureeyyii Yuunaayitid Arab Imireetis irraa dhufan kanneen mootummaan walqunnaman raawwachaa jiru keessaa tokko ta'uun ni amanama. Itoophiyaan sochii ammayyeessuun falmisiisaa ta'een naannoo seena qabeessa Finfinnee diigde. Yeroo tokko giddugala koosmoopoolitaan magaalaa guddoo Itoophiyaa jedhamuun kan beekamtu Piyaansaan amma guutumatti jechuun ni danda'ama.
barbadaa'ee dorgomtoota caalbaasii olaanaaf dhiyaachuuf jedhama. Weerarri guutuun humnoota Israa'eliin Raafaa irratti raawwatamu dogongora tarsiimoo, balaa siyaasaa fi abjuu namoomaa ta'a jechuun hoogganaan UN akeekkachiisu. Muummichi ministeeraa Beniyaamiin Netaniyaahuun yaadni dhukaasa dhaabuu Hamaas irratti waliigalamee gaaffii Israa'el irraa baay'ee gadi bu'aa jedhan garuu jilli marii dabalataaf Kaayiroo seeneera. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Maatiyoo Miilar Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu hin fudhanne jedhu. Hamaas deebii kenneen yaada hedduu dhiyeesse. Fudhachuu fi tokko miti jechuun Miilar Waashingtan DC'tti gaazexeessitootaaf kennaniin dubbataniiru. Israa'el kibxata darbe Raafaa keessatti qaxxaamura murteessaa Kareem Shaloom akka banutti US'tti himateetti jedhan. Israa'el baruu Kareem Shaloom akka banuuf waadaa galtee jirti. Gargaarsi namoomaa karaa itti fufuu akka danda'uu fi sun qabatamaan akka ta'u mirkaneessuuf hojjechaa jirra jedhu. Miilar humnoonni lafaa Israa'el qaxxaamuraa kana fudhachuun naannoo Raafaatti walitti qabamuun haleellaan guddaan dhihaateera jechuu miti jechuun yaada dhiyeessan. Yeroo kanatti hojiin waraanaa guddaan jalqabamee madaallii keenya miti garuu sun yeroo kamiyyuu jijjiiramuu akka danda'u ifaadha. Sun immoo kan deeggaruu dandeenyu akka hin taane ifa gochuu itti fufna jechuun dubbatan. Mormiin Israa'el muraasni weerara Raafaa mormuun Teel Aviv keessatti walitti qabamu waraanni kun akka dhaabbatu gaafataniiru. Viidiyoon gaazexeessitoota suuraa Israa'el Oran Ziif qoode tuuta hiriirtota mallattoo waraanni dhaabbii bilisummaa walqixxummaa deebi'uu bidiin waraanaa dhaabuu dandeessa gama seenaa dogongora hin filatin jedhu qabatanii mul'isan. Cufamuun Raafaa haala balaa baay'ee hammeessa. WHO dhaabbata fayyaa addunyaa Daareektarri balaa tasaa naannoo baha Meeditiraaniyaanii Riichaard Bireenaan dhiibbaan qaxxaamurri Raafaa amma cufamuu isaatiin haala balaa guddaa geessisuu baay'ee hammeessa jedhu. Gargaarsi duraanuu ji'oota muraasa darban keessa waan barbaachisu irra baay'ee gadi bu'eera. Akkasumas nyaanni dhiyeessii bishaanii barbaachisoo fi meeshaaleen qulqullinaa amma uummata Gaazaaf baay'ee xiqqaadha jechuun Bireenaan dubbatan. Har'a dhukkubsattoota haala yaaddessaa ta'an 440 baasuuf eegaa turre amma garuu sararri jireenyaa dhukkubsattootaa fi cufameera jechuun sochiin hojjettoota gargaarsa namoomaas amma akka dhaabbate hubachiisaniiru. Yuunivarsiitii Hamad bin Khaliifaa Qatar keessatti Piroofeesara gargaaraa qo'annoo baha giddu galeessaa fi saayinsii namoomaa dijitaalaa kan ta'an Maark Owen Joons marii dhukaasa dhaabuu ilaalchisee Israa'elii fi Hamaas gidduutti tapha
komachuu taphatamaa jiru fakkaata jedhu. Netaniyaahuun akkuma waraanni kun jalqabee dhukaasa dhaabuuf fedhii akka hin qabne ifaadha jedhan. Waldhabdeen kun xumuruun itti gaafatamummaa himannaa yakka adda addaa isaaf biyya keessaa qofa osoo hin taane amma mana murtii yakka idil addunyaatiin ta'uu danda'a jechuudhaan jedhan Joons. Bulchiinsi Baayiden ibsa oduu kan kenneen Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu kaleessa fudhachuu isaa haaleera. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Maatiyoo Miileer akka jedhanitti Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu hin fudhanne deebii kenneera. Deebii isaanii keessattis yaada hedduu dhiyeesse. Kun hiika baay'ee adda ta'e waan Hamaas mataan isaa akka raawwate yaadu akkasumas gosa yaada yeroo ammaa Kaayiroo keessatti ta'aa jiru irratti dhiibbaa uumuu danda'u ta'uun isaa hin oolu jechuun riippoortarri Aljaziiraa Miikee Haannaa ministeera dhimma alaa Waashingiteen DC irraa gabaaseera.